waa'ee barnootaarraa waa dubbachuu yaana waan dhabne barbaanna namuu walee galaan. Egaa bismillahir rahmanir rahim. Har'a gabaabumaan wanti ilaaluuf deemnu bilbila keenya irratti haala kamiin bakka qubni keenya tuqu agarsiisuudhaaf bilbila keenya irratti yeroo tutorial tokko tokko goonu yookiin bakka qubni keenya jiru agarsiisuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Dura dursinee dura jalqaba irratti settingii banna. Settingii eega bannee booda gara bilbilaa dhufuudhaan about tablet jedha dhuma bilbilaa irratti about phone yookiin about tablet ka jedhu banna. Eega isa bannee booda software information ka jedhu arganna. Isa kana eega bannee booda build number ka jedhu kana si'a 7 tuqna 4 5 6 7 isa eega bannee pattern nu gaafata. Developer has been enabled jedha. Amma settingii keenya irra deebinee cufneetiin laalla. Yoo deebinu kuno developer option ka jedhu banamee jira jechuudha. Isa keessa seenna. Isa keessa eega seenne gara dhumaarra akkasitti deemna. Yoo deemnu maal ka jedhu arganna? Show touches ka jedhu. Show touches ka jedhu ammaaf cufamaa jira. Isa banna jechuudha. On goona. Amma booda bakki qubni keenya jiru ni mul'ata jechuudha gabaabumatti. Fakkeenyaaf kun meenuu gadiitti jala irratti kan mul'ataa jiru sochiin kun sochii quba kiyyaati jechuudha. Egaa har'aaf nu gaha. Aga sagantaa biraatii walitti deebinutti wassalaamu alaikum nagaan tura.